Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo tamsaasa OMN kallattii kanaan har'as qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Qophiin addaa keenya har'a kan irratti xiyyeeffatu egaa ayyaana irreechaa guutummaa addunyaa irratti jechuu danda'ama. Biyyoota keessaa fi biyya alaatti kabajamuudhaaf baatiin fulbaanaa haala kana keessatti argama. Egaa nutis kana ilaalchisee hawaasni keenya biyyoota alaa haala kamiin kabajuuf deemanii isa jedhu har'as keessummoota biyyoota garaagaraa qabannee dhiyaanneerra. Isaanis haala kabaja sirna ayyaana irreechaa bara kana kan Washington DC'tti kabajamuu fi akkasumas immoo as gidduu gara Awurooppaa keessatti biyya Jarman magaalaa Frankfurtitti kabajamuuf deemuu irratti marii kan goonu ta'a. Egaa dhimmoota kabiroos kaafnee marii kan itti fufnu waan ta'uuf garanumaan akkan hordoftan sinaffeera. Isa dura gara marii keenyatti odontee hin seenne sirba Galaanee Bulbulaa kanaan ayyaanni waggaa dhufee ka jedhu kanaan gara qophii keenyaatti ceena. Amma sirba kanaan turtii goota. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya wallee isheetiif Galaanee Bulbulaa bakka biyya keessatti argamti bakka isheen jirtutti galateeffanna. Egaa marii keenya eegaluudhaaf akkumaan jalqaba irratti beeksisee haala qophii ayyaana irreechaa bara 2017 magaalaa guddittii biyya Ameerikaa Washington DC'tti bifa kamiin bara kana kabajachuuf deemani ka jedhu abbaa malkaa sirna kabaja ayyaana irreechaa Washington DC obbo Lubee Birruu fi akkasumas immoo biyya Jarmanii magaalaa Frankfurtitti kabajamuuf ka deemu kan bara 2017 kana obbo Jiloo Dhaabii waliin marii taasisuuf deemna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya gara marii keenyatti odoon seenne obbo Lubee Birruu eenyu ka jedhu gabaabumatti seenaa isaanii irraa waan xiqqoo tuttuqeen gara marii keenyaatti seenna. Obbo Lubee Birruu egaa qabsaa'ota hangafoota Oromoo keessattuu hundee bu'uureessitoota waldaa Maccaaf Tuulamaa akkasumas qabsaa'ota hangafa waliin warra qabsoo Oromoo ganama eegalanii hanga irratti itti jiranidha. Egaa bara
sochii waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti bara mootonni Haile Sillaasee Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Maammoo Mazammir wayitanni fannisee reeffa Maammoo Mazammir fuudhuudhaan falmii taasisuudhaan warra awwaalan keessaa isaan tokkodha. Karaa biraatiin egaa bara mootummaa ce'umsaas ambaasaaddara Oromoo ta'uudhaan biyya Afrikaa Seenegaalitti ka tajaajilanidha. Egaa wayita ammas biyya Washington DC'tti Abbaa Malkaati. Abbaa Malkaa irreecha Washington DC'tti. Egaa waan hedduu seenaa isaanii gara fuulduraatti itti deebinee bal'inaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Ammaaf gara Frankfurtitti yoo deebinee koree irreecha Frankfurt Germany irraa immoo obbo Jileoo Dhaabiiti. Egaa keessummoonni keenya lamaan iyyuu egaa dhimma kabaja ayyaana irreechaa bara kanarratti nu waliin mari'atuudhaaf akkaataa kanaan gara kanatti nuuf dhiyaatu keessaniif anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Galatoomii dammaqaan baga nagaan nu anis galatoomi siin jedha garuu waanuma tokko gaa ibsitu ishiidhuma akkanaa qajeelu kanan barbaadu kanan ambaasaadara ta'e Abijaani Ivory Coastiin kan biyya beekamu waluma cinaa jiru haa ta'u malee wannoodhuma gochuufan kan lammataa ani Maccaaf Tuulamaa keessatti kan namni sossume bara 65 waan ta'eef Maccaaf Tuulamni hoggaa bu'eeffamu ani keessan turre kan walamaan akkuma qajeelchuma fa'a. Ayyee galatooma gaa odeeffannoo qabu akkas ture. Hedduu galatooma Ivory Coast bara mootummaa ce'umsaa egaa adda bilisummaa Oromoo bakka buutanii Ivory Coastitti ambaasaaddara akka turtan beekamaadha. Biyya Senegaal jedhee daawwattoonni keenyas akkaataa kanaan nuuf sirreessanii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya kallattii kanaan egaa sababa teeknikaatiin akka tasaa yoo sagantaan keenya addaan cite gara numaan nuuf kolchaa jechaa gara marii keenyaatti seenuudhaaf marii kana gaggeessuun kan sinduukaa turu Dammaqaa Nagaasaati. Ogeessi teeknikaa Waahilli Kiyyaa Farahaan Abdusalaam kallattiidhaan sagantaa kana isin biraan gahuudhaan nu duukaa tura. Egaa turtiin keessan ammallee nu duukaa ta'uu jenna irra deebine. Mee obbo Lubeerraa kaan egaa biyya gudditti Ameerikaa Washington DC'tti ayyaanni irreecha haala addaatiin waggaa waggaan kabajamaa. Kabara kanatti toon seenne dura obbo Lubeen keessattuu gaa muuxannoo waggaa dheeraa qabdaniis ijoollummaarraa kaaftanii yaadannoo irreechaa irratti maal akka qabdan mee isarraa haa kaanu. Mee irreecha irratti yaadannoo akkamii qabdu obbo Lubee? Ani bakka baay'eetti irreeffadhee jira. Biyyatti daa'imummaadhaan qabee hamman shaggaritti galutti nan irreeffadhaa. Saniin achi irreecha biraa erga shaggaritti galee kan Bishooftuu kanas hin dhaqnaa turre duri. Aqaaqisin ture kan aqaaqis nan naqaan ture. Kan warra haadha bayyiitti godhamu maqaasaa sabbataa nan naqaan ture. Kan Araddaalee Dabballee kanuma gosa kootiitti achis nan naqaan ture. Bakka baay'een dhaqaa waanuman jaaladhuufi. Tokko kana egaa kanan irratti ubbaree beeku kan dhaqna koo keessa jiru hundumarraa kan na gammachiiseeru irreechi kanan ani daa'imummaadhaan qabee beeku sanii. Isa gaa ibsaa booda barii sanii akkuma biyyaati bakka tokko tokkotti warra sirna okolee qabu jira. Bakka bakkatti immoo warra irreecha qabu jira. Mataa dura irreechuma kana ibsuudhaaf irreechi bakka baay'eetti biyya Oromiyaa keessattuu laga Hawaas kana bakka irraa burquu qabee hamma dhaqee bishaan keessa biyya Affaar seenee lixutti
malkaa hundattuu namoonni irreecha mataa ofii qabu san kechaani irreecha yaa lamaan irratti kanan irratti guddadhe achitti gaa ganda guddaa qaba bal'aa qaba namoota achirratti argaman hooxinnaatan karaa ija daa'imummaatiin hoggaa laalu gaa biyya hunda natti fakkaata amma hoggaa natti mul'atu karaa 5,000 kana hin ta'u irreecha san irratti kan argamanii bal'aadha biyya bal'aa walitti fida gamaa gabanaa walitti fida mataa dura odoo manaan bahin Oromoon hundumtuu argitanii amantiin kiristaanaa dhiyoo biyya keenya waan seeneef gandi hundumtuu ujuba sanyiisaa awwaala sanyiisaa gandaa qaba duraan dursamee mana dhiiraaf dubartiin kafana aadaa uffatanii keessattuu geerreen kan dur lafa kaa'ani kan ol kaa'an akka gumee qabu gumee babbareedduu qabu dhiirrillee ilka qabaa kan dur lafa kaa'e isa waan gaafa san baasanii isa godhatanii akka aadaa isaaniitti warri jaarsolii eboo qabatanii warri dargaggeewwanii shimala qabatanii dubartoonni immoo siiqqee qabattee dubartii xixinnoon haawwanuma isaan bira elemtuu xixinnoo takkatu jira kan akka wannu boorsatitti dhimma ba'an kana isa qabatanii duraan dursanii dubartiin shurrubbaa dhaatte harkatti immoo quba ishii diddiimeeffatte gammachuu guddaadha irreecha dhaquuni dubartii mataa dura godhanii dhiira xixinnoo mataa dura godhanii saniin achi dubartii gurguddoo duuba godhanii warri dhiiraa immoo duuban ta'ee akkasitti tarree galanii wal eegaa kan gamanaa fi gamaa dhufan booda kan achii dhufes kan kuni dhufes walitti hoggaatu taangaa 5,000 caalu achi gaanii gammadanii sirbanii sirba aadaa kan adda addaa kan sirbumatu qaba waan kanuma ayyaana irreechatiif ta'u kanarratti immoo galatatu jira akka sirbaatitti kan waaqa ittiin galateeffatanii eegaa uyubaarraa deebi'anii egaa laga dhaqanii achitti kana hojjetu kana erga fixanii booddee abbaan malkaa jira abbaan malkaatitu ajaja abbaan malkaa isatu beekaa egaa inni yeroon irreechaa hoggaa ga'e amma namni wal makeetuma sirbeetuma namni halaalaa dhufes nagaa wal gaafateetuma ijoollenis sirba dargaggeewwanis dhiichisa guddaa bareedaa godhu kana gaa baga waaqni nuun ga'e dhiichifni hundumtuu galata waaqaa galchuudha baga waaqni nuun ga'e kanaan nuun ga'eedha isaa sirbanii hoggaa yeroon isaa ga'u biiftuudhuma laalaniiti kan beekanii egaa abbaan malkaa tulluutu jira tulluu irreechaa jedhuun ammallee unuma jirti ishiin tulluun sun laguma qarqara jirti ishii gubbaa ba'a duraan namni odaa jalatti kan walitti qabamu odaa shammoo akkas qabna tokko bakakkaatu nu jalaa rukute odaan guddichi jira isa jalatti kan walitti qabamu odaa biraa jalattis walitti qabamu bakka hundumaa yaa'u warri dubartii fuula dura warri dhiiraa duuba ammas odoo namni itti himin as siqii achi siqii tarree galii jedhee namni hookanii nama waa tokkon godhin ufumaa beekanii hunduu bakkee ofii fudhataa dubartoonni mataa dura marga ofii qabatanii keelloo qabatanii fuula dura kan dhaabbatanii isaanii dhiira dursanii dubartiidha kan irreeffatu dubartiitu odoon irreeffatiniin dura kan dabreef waaqa kadhatu kan dhufuuf immoo waaqa kadhatu kan darbee fi hin galateeffatu saniin achi dubartiin achi gama sanii sagalee dhageechaa hayyee hoggaa jette dubartittiin yaa jennu amma hoo ishiin galaan taate galaan dura namni irreeffatu galaan jedhetteet yaa waamti haati malka
Oggaashii waamte san kecha galaan kecha'uu baay'ee jira. Angaftittiin kaateeti namni hundin beekaa ishiitu irreeffata. Kadhata jechuu kooti waaqa. Galateeffata. Koo wallaaltellee afaan lamaan tokko jettee takka hin beektu dabarsiti. Seeran ishiin naa qarqaartu jettee dabarsiti malee waa jechuuti ishiirra jira. Galaantitti kan dabreef waaqa galateeffattee kan dhufu kadhatti. Hoo ishiin fixxee dubartiin biraa 4-5 ta'an ittaansanii akkuma gosa gosaatiin kan naannoo malkaasanii kan jiru angafni bakkeen ani itti dhaladhisanii ilu jedhamu warri naannoo sanii ilu jedhaniitu waamu. Daka karaa gaara cuqqaalatiin ol hoggaa dhufee maallima jedhanii raawwatanii waamu. Daka karaa aabbuu kan hoggaa dhufee hookan aabbuma waamu malkaasanitti hookan immoo galaan waamu keessattuu Aqaaqitti galaan waamama. Akkuma isaan namni gosni sanii itti baay'ate akkasitti waamamee dubartiin kan ofii hoggaa fixxe ijoolleen dubartoota wajjin jiru warri dhiira akkasumatti gadi bu'a. Odoo rakkoo tokko fidin dhiirris akkasuma kanuma amma jedhe san akkasitti gaafatu galaantu dura gaafatama. Galaan jedhu galaan argamnaan argamuu baannani ilumatti deebi'a. Warri malkaasanii baay'atee kan jiru warra iluuti. Akkas jedhu akkasitti erga irreeffatanii fixanii waaqa isaanii kadhatanii kadhaa waaqaa tokkoffaa bara darbe kana waaqni nagaan bokkaanuu roobee rooba nagaanuu roobee nama keenya nagaa wajjin jiraachisee midhaan nuu magarsee marga nuu magarsee marga saniin qotiyoon keenya humna horatanii lafa qoqorsa fottoksanii nuu qotanii kan akkas nuu gooteef yaa waaqa nagaa dhameecha keenyaaf akka ilmamee marga gaarii nyaatee aannan nuu kennu gochuudhaaf jedhanii waaqa akkasitti waan baay'eedha kan jedhan galata kan galchan isa godhanii baga wal agarree jiru. Amma gaa namoonni wal argan kun kan darabaa godaane fagoo deemes gaafa san dhufuutu isarra jira. Kan darabaa godaane darabaa jechaan loon 100 ta'u 20 ta'u hammuma qabatanii bakka biyyi keenya lafa qotiisaatti baay'atti bakka hin qotamnetu sooddoo jira. Laga Hawaas gama ceenee achitti loon bakka lafan dhoqqoofne marga malee midhaan sirriitti magarsine kaloo bitamee achi jira. Achiis looni sun dumtu namni soojjumaan dhufa fira kan ta'e kan addaan hafu hin jiru. Egaa achitti irraanfatamee erga dhumee booddee warri wal hin beeknes nagaa wal gaafatanii namni karaa kallee dhufetti sirbaa ragadaa ol qajeelaa kun immoo kan dharraa fardaa qabu bakka farda garmaamaa sannaqaa fardi garmaamaa gaaxinnoo hin turu isaanis garmaamaa oolu namni dadhabee kuni hundumti isaaniitu waamicha qabu galgala san bakka dhaqantu jira warra okolee qopheechetu jira okolee qopheechu baga nuun ga'eedhanii manatti dhaqanii nama 30 ta'u 50 ta'u akkuma qabeenya namaatiin nama hammana nan danda'ana wajjin ni agalan jedha namni duubuma fiigee gala nyaachuu fi dhuguudha irreechi gaa kan laga Hawaasitti godhamu kan ganda kootitti godhamu amma hoggaanime kanuma irratti hannaaf. Mee isarratti waan tokkotu jira warni ooboo fi cooraa bifa ittiin wal bashannansiisaa aadaattiin wal bohaarsaa irreecha kana aadeeffatantu jira. Isarraa waan nu jettan qabdu bolu. Inni baay'ee bareedaadha. Waa lama erga silaa dubartoorraa hin wanneedha. Odoo irreechi hin gahin torban 2 dursanii dubartoonni daddarbaa jedhanii dubartoonni hin heerumin mana namaarra mana tokko hiyyeecha dureecha jedhanii biran dabarsanii baga isiniin gahe jedhanii dhallaaduu bareedduu qabatanii dubartoonni hundumtuu warri hin heerumin mana namaa deemanii daddarbaa kana mana namaati irratti qunnii kana darbatanii dhallaaduu darbatanii warra manaa dhungatanii harka dhungatanii baga nuun gahe jedhanii dubartii xixinnoo tana
kunis rakkoo tokko maleedha. Warri dhiiraa halaalaa duuka deema akka xiqqoon rakkifne saniin achi dubartoonni isa erga fixanii booddee odoo irreechi hin ga'in duraan kanan dura darbe tokkotu jira. Maal godhu ijoolleen namni kun farankaa kennaaf kun midhaan kennaaf kana uf keechaa nama qabu nama isaan filatan dubartii qabu wanni hundumtuu nama san harka taa'aa kana gabaa geechanii gurguranii achi hoggaa deebi'anii kan ittiin mormatti hidhatanii haarrii babbareeddutu jira ishii bitatanii dubartoonni walqixxee addaan hiratu kun egaa jaalala isaaniitti agarsiisa. Lammata immoo walii wajjiniin hamma dhiira wal makanitti kan dubartii sun baay'ee bareedaadha. Walumaa wajjin dubartoonni sirbu abbaanis haatis itti gammadu ijoollee isaanii kana dhaabbatanii ilaalanii isarraan ga'amma immoo kanan hin irraanfanne akkan ani akka guddadheetti jaarsolii wal lolaniin agarre. Wal lolanis nu biratti miti kan wal lolanii jaartiin beerreen gaamarreetiin gurguddaan namni gurguddaan waliin lolu akkanumaan daboofaa irratti walolli ka'ee namni tokko tokko araaraan keessa gala malee garuu gaafa irreechaa lola agarra. Kan lolu eenyu warruma jaarsoliitu wal lola. Kan irratti wal lolan ooboo fi cooro tokko ooboo namni ani amma ofii kootii cooro abbaan kiyya ooboo akka oon kiyya yookaan akaakayyuun kiyya cooro kan isaa immoo ooboo akkasi anii fi akaakayyuun kiyya tokko karaa tokko akka miseensa tokkootti lakkaa'amna kan nu abbaan kiyyaa fi immoo abbaan isaa akaakayyuun isaa akka oobootitti lakkaa'ama. Ani kan abbaa kootiiti miti kan akaakayyuu kootiiti. Namni bakka lamatti addaan citee dargaggeewwanis kan akaakayyuu wajjiniin dhaabbatu akaakayyuun akkaoon wajjiniin dhaabbatu kara tokko immoo warri biraa immoo ooboo karas dhaabbataa jidduu kana kan qotame tokkotu jira. Akkuma jara addaan baasan kun gamana dhaabbataa kun gamas dhaabbataa arrabsoo gaa waaqni isinitti fidin gaafuma san ba'aafi wal arrabsu. Arranni arrabsan kuni kanuma nama kofalchiisu kanuma nama lolaa miti nuuf ijoollee lolatti fakkaata. Waluma aarsuudhaaf fakkeenyaaf kan jedhani maal jedhu gaa ooboo wannoo aarsuu barbaadani dubartoota babbareedduu tanatu achuma karaa warruma xinnoo dudulooman kana bira dhaqxeeti ija keessa laaltee jidduu ishii wayitu jira. Man soogiddi gumaa man dureerran bu'e soogiddi gumaa man dureerran bu'e ooboo dhungadheen singiggoodhaan du'e ooboo dhungadhee singiggoodhaan du'e jetti gaa. Amma gaa namni isaanuma laalaa hin kolfaa haajaa baafachuu qaba. Warri immoo ooboo ittuma dhiisee dhugeen dhiisu amma gaa immoo taraa oobooti tokko dhiiras ta'u dubartiis ta'u hin ka'a. Amma ka'ee raawwateeti mannumti ooboo echa mannumti ooboo echa sanguman gurguddaa karaa kecha sanguman qabee gecha mannumti cooroo echa xixinnoo karaa kecha hantuutan qabee gecha gaa'ire sun immoo namni immoo akkanuma wal godhaa oolanii yeroo tokko tokko kan obsuu dadhabellee siqee walirratti kan caccabsantu jira. Kan egaa kan isaanii saniin achi namni addaan bittinnaa'ee kara mana ofiitti galee gandatti galee raawwatee nyaataa dhugaa saniin achi irreecha torbanii immoo eegu malkaa yaa alamaan odoon ta'in kan malkaa doobbititu jira kan malkaa taftafooti jira kan malkaa sallaqiiti jira kan malkaa bal'ootitu jira kan malkaa doowwatutu jira. Ani kanuman beeku naataa kan malaga saniin achi akkasumatti qabatee laga hawaasa kana torbaniin irreechi kun godhamee kan irreechi dhumiitiin isaa gaara cuqqaalaa irratti kan ta'u. Gaara cuqqaalaa irratti gaara cuqqaalaa achitti gaa ateeseen isin facaafamaa bakka bishaan jiru tulluu sanbaanii
achitti waan hundumaa godhanii irreeffatanii gaarra cuqqaalaa kan lulluuqqataa irreechatta kan barasanii jechuu kooti. Ayyee galatooma Abbaa Malkaa irreecha Washington DC obbo Lubee Birruu egaamee jiloon yeroo dheeraa nu eegee isaanii kabaja ayyaana irreechaa biyya Jarman magaalaa Frankfurtitti fulbaana 9 gaggeeffatuuf warra deemanidha. Isaan yeroo jalqabaatiif natti fakkaata achitti akka biyya sanatti qopheeffataa ka jirani isarra inni ibsa. Mee jiloo atoo qophiin keessan baranaa kun maal fakkaata? Irreecha aadaa irreechaa keessattuu naannoo sana keessatti babal'isuudhaaf sochiin godhaa jirtan maal akka fakkaatu asumaan mee nuu ibsi. Hayyee Dammaqaa galatoomii maqaa koree qindeessituu irreechaa teennaatiin galatoomisiin jedha. Itti aansee akka biyya Jarmaniititti illee ta'ee akka Firaanfoortiititti naannoo Firaanfoortiititti nu sagantaa nama qabannee jirru yaadatamaa asirra kaaste kana akka yeroo duraatiif jette kana osoo hin taane bara dheengaddaallee kabajnee jirra. Haa ta'ullee garuu akkaanillee akka maleelillee kabajamee jira. Haa ta'u akka baranaa kana wanti hundinuu akkanatti itti qophoofnee haala midhagaanillee akka bara kanaatti qophaa'een beeku jedha. Haga biyya kana dhufe homa kana kanuma akkanatti ka qophaa'ee argina agarree jechuuf itti aanu ammoo barana wanti nu irra qophaa'aa jirru waa hedduu irreechillee bara kana qofaaf osoo hin taane baroota dhufanillee biyya kana keessatti Firaanfoorti qofa osoo hin taane akkuma biyya Jarmanii kanatti akka biyyoota biraa gadi dhaabatee magaalota biyya kana jiran hundaayyuu keessaayyuu akka hawaasa Jarmanii waliigalaatitti illee hawaasni illee nu bira dhaabatee jira barana. Isuma kana wal qabsiifnee nullee bara kana irreecha kana akka haala adda ta'een bara dhufullee haala gaariin akka kabajamu waan kana aniif koreen teennallee irratti dalagaa jirra. Ammaaf ammoo wanti irratti qophoofnee jirne gabaabbinaan waa hedduu irra qophoofnee jirra. Waa hedduu san keessaa waa'ee aadaa mul'isuu, waa'ee aadaa keenyaa ammoo biyyoota itti dhufnee wajjin jiru kana biyya lammataa keessa qubannee jiru kanatti aadaan teenya maal fakkaate ka jedhu isa sanillee barsiisuu fi wantoota biyya teenya keessatti oomishanii waan Oromiyaan qabdu kanneen keessaa waan dandeenye akka baazaarii yookiin agarsiisaa kana haala kanaan itti qophaa'aa jirra. Kabraa ammoo sagantaa hedduu kana keessa qabna. Isaan sagantaan baazaarii kana yoo ta'e jedhu bakka malkaa sanitti nyaata aadaallee wantoota waan barbaachisaa ta'anii bakka malkaatii haga gaannee gara galmaallee yoo deebinee jenne galmatti illee sagantaa bashannanaa waan adda addaa kanneen qopheessinee jirra. Gabaabbinaan wanti ammatti irratti jirru kana na fakkaata Dammaqa. Ayyee galatoomi obbo Jilo. Mee ammas Abbaa Malkaa Washington DC obbo Lubee Birruutti deebi'a. Obbo Lubee egaa seenaa dheeraa kaaftanii haala muuxannoo keessa dabartaniin haala sirna kabaja ayyaana irreechaa bara ijoollummaarraa kaaftanii quba qabdannu kaaftaniittu. Mee akkuma beekamutti egaa dhiibbaa har'aa aadaa irreechaa irratti mootummaan wayyaanee gaggeessaa jiru kaasuun dura aadaa kana irratti duulli hamaatu gaggeeffamaa ture. Oromoo irratti walumaa galatti waggoota 130 ol afaan isaaf aadaa isaa dhabamsiisuuf duulli mootiiwwan Itoophiyaa dhufaa darbaa taasisaa jiran kan seenaa keessatti hin dagatamnedha. Mee isin akkaataa qaqqabdaniin keessattuu mootummaa Haile Sillaasee keessatti dhiibbaan aadaa irreechaa kana irratti taasifamaa ture maal fakkaata? Maal yaadattu sarraawa? Ani kan dur egaa irreecha kana akkan irreeffannee akka nutti himanitti abbooliin keenya dhiibbaa baay'een akaakayyuuwwan keenya fa'aa irratti ga'ee jira. Lafa baay'ee hoggaa bira dabarru gaangee uddeellannee akaakayyuuwwan keenya wajjin hoggaa karaa san dabarru
maal nutti himu bakkeen kun dur bakka irreecha ture nullee achitti irreeffannaa turre jedhanii reettuma seenaa darbe maaliif amma ta'e reennaan asitti silaa irreechaa dhufuun keechaniin oolu achumaanii garbeelitti yookaan Mikaa'elattis sagaduu qabdu jedhanii bakkuma nu irreeffannutti deemanii dhaabuu bataskaana dhaabuu jedhee egaa akaakayyuu kiyya keessattuu lubeedha kan natti hime maqaan isaatis lubeedha akaakayyuu kiyyaa kanuma akaakayyuu kootan fudhadhee natti hima kanas jiru Mikaa'ela maaramii achi jirtu sani maali kana hundumattuu kan warri keenya duru irreeffatu bakka irreechatii jedhe ammallee kan hafe egaa raddaalee qaadabballee fa'a kan hafe isaa'uu fidanii wanta tokko irraa fagaatanii taabota Yohaannisii irratti namuma akka rakkoo keessa seenuufi kamiif akka irreeffatan waliin dha'uufi wanni akkasii suni caalatti gochuu kan dadhaban malkaadha. Malkaa lagaa bakka lagni hawaasa yaa'u achi dhaquun barbaadanii malkaa dhumarratti dhuunfan haa ta'u malee jaalatamaa miti jaraan booda bara keenya maal ta'e qeesonni silaa irreechan deeman namumti amaara ta'e irreechan deemu laaluudhaaf illee dargaggeewwan immoo irreechi Oromoo immoo namni manatti hafuun qabu dhaqee irreeffachuu qaba. Kanaafi qeesota kadhatu jiini tokko gaafe maal kadhannaa loon akka nu tiksan gaafa san na warri amaaraa loon keenya nu tiksu warri Oromoo waaqa ufii kadhatu garuu karaa Haayile Sillaaseetiin kan irreechi Haayile Sillaaseedhaan dura kan godhame malee naannoon itti dhaladhe sanitti Haayile Sillaaseen hin dhoowwine Shaggar Isxifaanositti nan irreeffadhaan ture Isxifaanos bira kan jiru kan Bolojoo bira kan jiru bakka amma isaan itti gubarsan achitti irreeffannaa turre namni nu dhoowwan jiru aqaaqiin silaa irreechuma hoolonni silaa irreechuma kanaafi duraani kan dhoowwame malee bara Haayile Sillaasee akka mul'atutti hin dhoowwine godhaayis hin jenne bataskaanumatti cinaatti ijaaranii dhiisan akkuma akkanoo Gabreelii fa'aa godhan kan. Haayile Sillaaseen dhokatee kabajuu faadhaqaa Bishooftuu Harsadii fa'aa jedhamu sanarraa waan quba qabdan jira. Inni dara maaliif tokkoffaa irreeffannaa waaqaaf galata galchuudha fi ummata dhokattee galatan galchitu namni waliin ta'eeti hookaan ganama galgala nabsabbaatii fi qaba isatu waaqa kadhataa Haayile Sillaaseen yaada isaa deema mana qaba Bishooftuudha sanbata tokko lafa oolee sanbata ittaanutti Bishooftuu dhaqa Bishooftuu dhaqee gaafa jimaataa galgala dhaqee gaafa hojja duraa ganamaan gala hookan sanbata erga dhiitee booddee gala oggaa galee namoonni karaa sanii aqaaqii bahee hamma Bishooftutti Haayile Sillaaseen gaafa darbees hin beeku gaafa deebi'uus hin beeku ijoolleen karaarra dhaabbattee eegdi horii miti kan kennuuf daabboo furnoo kana dooniyaadhaan baatee deemee ijoolleen fiigdee oggaa dhaqxee daabboo tokko kennaaf ijoolleen kanuma laalteeti gaayin jaalatti daabboo sana araaddi ijoolleen baadiyaa hin argatan daabboo furnoo kana kan kennuuf roonis akkasuma ijoolleen roota ooftee oggaa fiddu as fidaa re'ee kana qabaate fidaa jedhee raawwatee re'ee qabanii afaan faa kaa'a kuni gaa hammam nama birallee darbee bineessallee akka jaalatu hammam ijoollee xixinnoo koottaa jedhee hammam akka jaalatu kanuma kana ibsuudhaaf haawwan fagoo dhaabbatanii ilaalu Haayile Sillaasee irraa oggaa furnoo fudhatan kunumtuu akka waan guddaatti itti dhagaama ilma xinnaa kana oggaa guddate Haayile Sillaaseen daabboo naa kennee jedhee raawwatee isarraa fudhadhee jedhee kanuma kana saayikoloojii namaa micciiruuf malee waan biraati miti karaa irreecha irreeffannaa kana ergan Shaggar dhaqee kan Bishooftuu
yeroo gabaabaa duwwaadha kan oduun ani dhaqina fe akka ammaa kanaa miti namnis baay'ee miti warri biyyaa immoo warri magaalaa kun dhufee nu jalaa balleechaa jira irreecha kana jedhanii ganamaan urataan oduu shaggarii namni hin naqin irreeffachuullee calqabanii turanii akka kana amma deebi'ee akkasitti kan biitti hunditti irreeffatu. Naa kana kan jiru jechuu kooti. Ayyee obbo Lubee Birruu Abbaa Malkaa Irreecha Washington DC itti deebina gaasaa baranaa haala kamiin akka itti qophaa'aa jirtanii. Mee Jiloo egaa akkuma beekamu irreechi baranaa kun haala addaatiin yeroo lammaffaatiif jetteetta Firaankifartitti yeroo dheeraatiif as giddugaleessa Awurooppaa keessattis biyya Jarman magaalaa Duursendorfitti ka eegalame amma wayita shanaffaadhaaf waggaa shanaffaadhaaf Amsterdaamittis gaafa fulbaana 23 kabajama. Keessan kun gaafa fulbaana 9ti. Egaa walitti dhiyoo waan ta'eef ummanni asii garana dhufuu hin dandeenyes achitti kabajuun ni danda'a. Gaafa 23 immoo as Amsterdaamitti akka giddugaleessa Awurooppaatti kabajamu immoo sarrattis hirmaachuu ni danda'a hawaasni keenya jechuudha. Mee haala keessattuu waggaa dabre mudannoo hamaa uummata keenya mudate hora harsadii irratti namni keenya dhibboota hedduun lakkaa'aman itti dhumanidha. Isa kana immoo haala addaatiin barana kabajuudhaaf hawaasni Oromoo bakka bakkatti amma kaleessa engadda kan Torontootti kabajame haala addaatiin waan kana yaadachuudhaan kan isaan kabajan. Isin kanarratti wanti xiyyeeffattanii qophooftan jira Jiloo waan nuun jettu qabdaa? Galatoom Dammaqa waan ka'uu qabu. Tokkoffaa irreecha jechuun bara 2013 irraa biyyuma keessa turre achumatti kabajaa turre bara 2016 kun wajja ta'e malee bara hidhaa fi wanti gadadoo wanti addaa kunniin dhaabatee beeku saba keenyarra bara 2014 illee akkasuma nama hedduu hidhanii maaliif bara 2013 ana biraayyuu namoota hedduu hidhanii bara san achuu turre ka bara 2016 kun isin haala sanirratti maal xiyyeeffattanii qophaa'aa jirtan kanuun jette kana akkuma biyyoota biraa nullee guyyaa sanii dungoo qabsiifnee akka ummata keenya gaafsan dhumatanii jedhanii akka itti yaadannu haala waan barbaachisaa ta'e hunda itti qophaa'aa jirra. Gaafa sani gaafuma gabbaanee jennee osoo galmattuun deebine dirrima malkaa sanitti waccuu waan san fakkaatu akka koree waliigalaatitti koreen waccuu san dhisiifattee akka yaadannootitti waccuu san qabatanii namoonni dhufanillee dungoo qabsiifnee akka yaadachuu itti henna. Haala biraa ammoo akka yeroo biraa sagantaa itti goonee waan kanatti itti deebinee irratti yaadannoo biraa itti goonu sanillee irratti mari'ataa jirra. Wanti qabatamaa amma harkaa qabnu kama gaafa amma irreechaa malkatti baane kana gaafsanii ummata wajjiini dungoo qabsiifnee irratti yaadannu kana jechuudha. Kabiraa akkamitti qophaa'aa jirtanii akka jiddugalaatti illee qophaa'aa jira akka Firaankifartitti illee qophaa'aa jira waan jette kanaaf nu amma wanti koree kana keessa jiru hundinuu namoota umriin isaanii akka birra kiyyaati ittiin illee ammoo nu amma kaka'umsumarraa kaka'ee jedhe waan kana guddachuu qaba biyya keenya keessatti biyya kana keessatti ka jedhu irraa kaaneeti waan kana qopheessaa jirra. Isa kanaaf ammoo nu amma akka Firaankifartii osoo hin taane akka Jarmanii waliigalaatitti waan kana qopheessaa jirra. Akka Jarmanii waliigalaallee osoo hin taane akka biyyoonni ollaa naannoo keenya jiranii hundinuu dhufanii irratti argamanii barbaanna. Waan kana ta'e asumaanillee isaanillee waamicha dabarsuu barbaada. Maaliif jennaan sagantaa qophaa'ee jedhee sagantaa guddaadha. Haalli itti qophoofnellee haala guddaadha. Haalli irra socho'aa jirrullee guddaadha. Isa kanaafi Firaankifarti qofaa miti akka Jarmanii waliigalaati akka Jarmanii illee miti akka Awurooppaa waliigalaatti illee qophoofnee jirraa jechuudha. Fi isa kanaaf nullee gaafa 23 yoo namoonni muraasni gara keessanillee akka dhufan abdii qabna.
isinillee gama keessanii akka gara keenya dhuftan abdii qabna kan jedhee yaada qaba. Ittiin aansee ammoo Faransaay, Switzerland, biyyoota Itaalii kunniin akka namoonni tokko akka dhufaniitti karaa Deenmaarkii kanallee namoonni akka dhufanii irratti argamanii waan kanallee namoota quba wal qabnuutu jira. Akka waliigalaatti qophiin kennallee kana fakkaata. Haala yaadannoo irratti illee kana fakkaata. Waa'ee bara 2013 irraa eegalee waan jiru waa'ee irreechaa sanirraa yoo irra deebi'ee waa tokko naa jedhi jettee yeroo naa kennite waan itti deebi'u ta'a. Galatoomii Dammaqa. Ayyee obbo Jiloo Dhaabii egaa itti deebita. Egaa akkuma tu ibsite irreechi Frankfurt Jarmanitti kabajamu fulbaana 9 bara 2017 dilbatuma fuullee kanas dhufaa jiru kanadha. Egaa akkuma waliigalaattu hawaasni keenya naannoo kana jiran irratti argamanii gamtaan akka kabajan egaa dhaamsa kee dabarsitee jira. Isa kaan haala biyya keessatti turee fi waan argite irraa immoo boodatti deebina. Gara obbo Lubee Birruutti hin darbaa. Egaa daawwattoota keenya marii taasisaa akka jirru koree irreechaa Washington DC fi Frankfurt waliin. Egaa obbo Lubee Birruu akkuma jalqaba ibse abbaa malkaa irreechaa Washington DC'ti. Akkasumas immoo ambaasaadara yeroo chaartaraa ambaasaadara Oromoo bakka bu'uudhaan kan turanii qabsaa hangafoota keessaas isaan tokkodha. Seenaa isaanii gara fuulduraatti irra deebina. Amma gaa obbo Lubee haalli isin keessattuu taatee waggaa dabrerraa ka'ee irreecha hora harsadiitti uummata keenya nagaadhaan miiliyoonotaan bahee kabajatu mudate isarraa ka'uudhaan bara kana isin akka abbaa malkaa irreecha Washington DC'ttis waggaa dheeraa kabajaa jirtanii bara kana bifa kamiin itti qophaa'aa jirtanii fulbaana onkololeessa 1 bara 2017 kan isin kabajanii irreechi Washington DC immoo haala addaa qabaa. Ibsaa yookaan gubaa Oromoo qaba jalqaba isarraa irreechatti cehama. Mee haala qophii keessanii isinis akkuma jiloomeenuu ibsaa obbo Lubee. Maal inni kanan ibsuu egaa muuxannoo baay'ee qabna. Irreechi kun biyya Ameerikaa kanatti kan jalqabame Washington DC'dha. Lakkoofsi keenya waggaa sanitti akkuma beektan nama baay'ee miti. Har'a bara kanaa waggaa 30 ta'ee jira. Bara kana bara 1987 asuma dallaadhuma kiyya kana keessatti bakka amma jirutti kan jalqabame. Ijoolluma warruma walii gallu warruma fedhii aadaadhuma keenya deebisuudhaaf nu hojjennu malee biyyaa qabnee waan dhufne nu hojjennu malee silaa beekna maaliif hin hojjennu jenneeti. Amma isarraa naanee kan baranaatitti utaalaa kan baranaatitti hoggaan utaaluu waan baay'eedha. Seena jira keessattuu warri Washington jirru. Waan baay'ee namni nurraa hin fudhatu ta'a. Garuu waan nurra ga'e karaa nama 300 kana kan ijaan arganii gaafa ijoolleen teenya shaggarii miti bishooftutti dhumtu hoggaa jarri achi aara sanii fi tuksiidhaan nama keenya fixani nummoo asii ibsaa ibsuudhaaf qoree goggogduu walitti tuulle goonee dhugaan isinitti maanuu ifuu dide beenzila gaaloona 2 nama tokko miti nama 2 moo 3 tokko harkuu buubateera itti naqee nuu ifuu dide ammallee mul'ata akkasumatti taa'ee eege edaanuun beeknu achi namni keenya du'aa jira saniin achi hoggaa hiiknu achi namni keenya du'aa jira gammachuu maal gammadduu jechuu isaa jira nutti maayira bakka deemnu hundatti waaqni nu wajjin kan jiru kanaaf nu kan baay'ee waaqaf kan galata galchinu kana
Kanaaf egaa amma wannoo isatti kan duraanitti deebi'uudhaaf isa keessa hin seenu garuu qarqarri isaa mataa dura gubaa goona. Gubaan kuni kan bara moofarraa kana kan namni wannoo ta'e bara moofaa dukkana kan ture halkan hooganni seene namni wal keessa hin deemu lagatu guutaa dolollotu guutaa firata addaan citaa ijoolletu addaan citaa loon darabaa gamatti yaa'antu warrarraa hafaa rakkoodha namni qe'eedhumatti hafaa inni darbee galaanni darbee lafti qortee baallamiin urgooftee keelloon tottoltee oggaa jiru kana firri bakkuma jiru wal guuree qe'ee jaarsatti qe'ee akaakayyuutti kan manuma mana isaaniitti wal gaanii galgala san ibsaa qabatanii ba'anii ibsaa isaanii ibsu inni baga bara ga'eerraa dukkana baranaarraa ifa baranaatti dabarsina waan biraa homaa ofirraa hin qabu maqaan isaatis ibsaa kan gubaa jedhamee beekama malee kan warra biraatiin tokkoo miti gaaf tokkos miti kan keenya durseeti kan jiru kana ukkaamamee tafa namni himuun barba kun hin beeku jenereeshiniin dhiyoo jiru hin beeku kan beeku sun immoo hoosanitti afaan qabamee hin haasa'u na kanaafan amma kana ukkaamamee ture na suni asitti hin goona namni nu dhoowwu hin jiru namni nu balleessitan nu jedhu hin jiru isa goona kan goonu yoomi barana gaafa Septembarii 30 kan goonu gubaasan gubaa galgala goonee marqaa nyaannee qincee nyaannee raafuu wajjiniin goonee nyaannee sirbinee erga finnee booddee namni waan qabu erga walii laatee achumatti laatee booddee halkan san sirbaa bullee kan dadhabe karaa mana ofii galee barii isaa gaafa Oktoobar 1 hara horumaarsadii san fakkaata maqaa isaa mana jala bade achirratti walgeenya Meerilaand Yuunivarsiitii bira jira hora bal'aadha hora lama walitti dhaabbataa jidduu sanii lafa takkatu jira kana maleedha achitti walgeenya ganama 10tti walgeenya namni achitti yaa'ee bakka ga'u hoggaa ga'ee karaa irreechaa araaraaf deemnaa araariyaa waaq araaraaf deemnaa araariyaa malkaa dhakaa guddicha bishaan keecha bishaan tuutaalchisa maseenti da'uun dinne farratu maseensisa yaa waaq araar maseenti akka deechuufe araar namaa fi looniin araar jedhaa araara waaqaa kadhataa maariyoo jechaa maramee bara baraan nuu dhufu jechaa waggaatti kan nuu deebi'u jechaa laga qarqara santarree gallee dhiyaannee akkuma isinitti himeessanii waan ijaan agarre sana sitti goonaa dubartii dura oofnee ijoollee xixinnoo dura oofnee dubartii ittiin aansinee warri dhiiraa duuban ta'ee karaa dhiiratii namni 3 karaa dubartiitii namni 3 akkasitti waaqa keenya kadhannee saniin achi dhiichisaa karaa manaa karaa galgala bakka itti dabarsinutu jira duri okolee jennaan okoleedhaan dura hurursaa jenna hurursaa jechaan ijoollee barana dhalatte odoo ibsaa hin hulluuqin odoo irreechan dabarsin ijoollee waggaa tokko keessatti jirtu hurursaa jedhamee gaafa sani warra baamalkaa jaarsoliitti kennamee ilmoo san tulluurra teenyee hammannee abbaanii fi haati nama fuuldura dhaabbatanii ilmoo isaanii nuu eebbisaa jedhanii warra irreecha dhufutti himuu hin eebbifnaa fi maqaa hin gaafannaa maqaan kabbadaa baqqalaa waggaa ta'ee dabalee fi guutamaa ta'a
na achitti namni jaalatee hoo kan warrumatu maqaa Oromoo baafatee dhufa isas akkasitti maqaa baasadha. Oromoon immoo maqaa kiyya kan aadaa kootti naa deemi hoggaa jedhee warri gurguddaan gaafa san maqaa moggaafatu. Amma namni baay'ee Waashingtan keessa maqaa moggaafatan maqaa Oromootti dachaasaa jiru. Barumbaraan hoggaatti maqaa ofiitti jedhu sirna san erga finnee booddee okolee deemna galgala. Manni qophaa'ee jira achi keessatti galgala illee odoo hin ta'in sa'aa booddeedha sirna okolee nyaata fi dhugaatiidha isa finna. Erga isa finnee booddee amma kan nu qopheessine qophiin keenya silaa halkan irra bulla hin niifna. Jidduudhaan niifne kan baranaa kana maaliifii kabaja addunyaan hundumtuu yaadannoo uummata keenyaa kan barreen gaddaa irreecha irratti dhumarsan akka addunyaa wajjiniin bakka jiran hundattuu namni waan guyyaa sani yaadannoo tokko godhuu fi saniin booddee galgala yaadannoo sanirratti kan godhamu warra Maccaa Tuulamaati kan kana qopheechuu wannoo adda qabu achirratti kan dubbatutu jira kan waa'ee yaadannoo jiraa kan haasawatu jira walalootu jira sirba jira kan nuti kana duwwaadhaaf sirba odoon ta'in warri as jiran warri kanarratti ogummaa qabanii waan qopheechantu jira gaafa sangalgala akkas goonee akkasitti finnaa bariisan immoo gaafa lammataa kabajaan isaa suni bariisanis ittuma fufaa jechuu kooti. Kan. Ayyee lubee dhugalatooma. Amma egaa gara jilootti dabarraa isa yaadannoo keessan irratti keessattuu wareegamtoota yaadachuuf haala qophii barana qabdan irratti booda kan itti dabaltan ta'a. Mee jiloo keessumattuu ati biyya keessa turtee haalli waggoota darban keessattuu sirna kana keessatti dhiibbaan akkaan ture anis quban qaba ture biyya keessatti egaa uummanni keenya isumarra aanee miliyoonotaan bakka tokkotti dhufee aadaa irreechaa kana kabajataa jira. Isa kana mee ati waggoota yeroo xiqqoodha edda biyyaa baate mee haalli ture dhiibbaa akkamii akka godhamaa ture keessattuu waggaa dabre waan ta'e sanagaa walumaan quba qabna. Mee maal ture ati waan keessa turte? Galatoom Dammaqaa dursee kabaja ayyaana irreechaa kanatti akkamitti dhufaa isaan kaasan irratti aansee waan amma yeroo ammaa kana naannoo ani itti dhaladhe san irraa eegalee haala itti kabajaa turree fi akkamii irreechi kun maal qabataa maal fakkaata naannoo keessan sanitti ka jedhu kana irreechi duraan dursee waa hedduuf keessaa qaba naannoo ani itti dhaladhe kanatti maali jennaani dargaggeessaaf dargaggeettiin illee bakka itti wal ga'anii gaafsanii dubartiin akkuma isaan jedhan kana waa hedduutti qophooftee dhiirrillee waa hedduutti qopho'ee yoo birraan bari'ee jedhee sagantaan isaa godhamu waa hedduu tokkoffaa maal rifeensa dhaatanirraa eegalee haga jumuree gaattiraa waan jedhamtu jira naannoo keenya kana dubartiin heerumne rifeensa isii akka dubartii heerumne jechuu qofa osoo hin taane dubartiin naannoo ijoolleen shamaraa kunniin akka durbaatitti jiraachuu isaanii waan fakkii qabu rifeensa isaanii irratti fakkii rifeensa ittiin dhaatattu jira. Isa dhaataniiti bakka irreechaa kana itti qophaa'anii deemanii dargaggeessi illee qophaa'ee deemaa gaafsanii karaa sanii wal baratanii gaa'ila illee ta'uu danda'anii karaa hiriyyummaatiin illee waan adda addaatiin deeman hiriyyummaa namoo naannoo keenya san hin jiru. Haala gaa'ilummaa yookiin fuudhaaf heerumaa yoo isaan walii gara maatii ittiin gaatan tokko sanii gara naannoo keenyaatti haala akkamitti kabajamaa gara qabsootitti akkamii ka jedhu kana tokkoffaa irreechi bara 2012 irraa 11 irraa eegalee guddataa dhufee
yoo guddatee dhufu godinoota Oromiyaa keessaa uummanni qeerroonni dargaggeessi bakka bakkaa wal argaa hafuura walirraa fuudhaa yaada walii dabarsaa bara 2012 illee akkasumatti waan akkasiisan dhufe bara 2012 sanii waa hedduu dalagamaa ture uummanni moobaayilii illee biyya keenya keessa waan sirri jiruu fi namoonni godinoota Oromiyaa hunda keessaayyuu quba wal qabatanii wal ijaaranii haala saniin walitti dhufanii gaafa irreechaa sanii sagantaa godhatanii isinillee gama keessaa waan kana qophaa'aa koottaa nullee waan kana qophoofnee kooftaa jedhanii hin dhufanii achitti ragatanii waadaa walii seenanii deemanii gaafa waadaa walii seenan bara 2013 haala amma bara 2014 15 16 keessatti kabajame kan namni baay'een dhufuu eegalee dachiin hin mul'attu isaa sanitti amma weelluun adda addaa hin deemaa. Weelliin deeme kun haala cimina qabsooti. Cimina qabsoo yoo jedhee jedhu gaafa dhufan sanii irreechi irree kenna irreechi tokkummaa teenna waan jedhu jira. Dhaadannoo akkanaa kana fa'aa ture. Yoo isarraa eegallee laga haga buunu jala bultii dhufna. Jala bultii dhufnee abbaa Oromoo ka ta'anii asumaan isaan galateeffachuu balaa warquu biqilaa ka jedhanii magaalaa Dukaamii keessa jiranii. Oromoon wanti yoo eenyuun isaa siree isaanii hanqatee manni isaanii hanqatee jedhee dachiisanitti bilisaan waan hunda godhanii namoota keenya achitti yaamanii bara 2013 nu gobanaa fa'aatu turanii bakka sanitti kabajaa turree jechuudha. Haala qabsoo dargaggoo bakka sani gaheen isaa maali waan jedhu irraa yoo ka'ee jedhee dargaggeessi tokkoffaa bara 2012 irratti waadaa walii seenaa naannoo jirutti wal ijaaree walii bilbilee gaafsan achitti wal ga'a waan barbaade godhee waan barbaade jedhee waan barbaade dhaadatee deema waadaa walii seenee jechuudha sodaa takka malee isuma keessatti reebisti odoo jiru osoo akka barbaadanitti nama keessa deemanii osoo nama barbaadan keessaa guuraa jiranii yoo asii isaan qaban gamas jijjiiranii bakkitoo akkuma barbaadanii sirbanii lafa dhiitanii waan godhanii dabarsanii amma ammoo haalli kunillee isaanii baasuu didee jennaaniin haala tooftaa biraa jijjiiratanii dhufanii isaanii ummannillee dammaqin akkasuma fudhataa dhufee sabni kennallee wal qabatee waan irra oolee karaa itti deemu waan irratti deemu kana hunda waadaa walii seenee ummata kana ammoo gargar facaasuu dadhabanii isaanii tooftaa biraa ijaarachuu eegalanii tooftaa isaa ijaaratan saninillee sabni kun akka isaan yaadan sani osoo hin taane ummanni kun guddataa biraa dhufe baay'atee humna isaaniitii ol ta'ee bara 2014 illee akkasuma namoota hedduu qabanii hidhanii turanii garuu akka isaan itti barbaadan sanitti illee milkaa'uu hin dandeenye bara 2015 illee akkasumatti yoo amma bara 2016 kana dhufnee jennu namoonni ummanni bakka sanitti bakka irreechaa kana tokkoffaa irreechi kuni galma yookaan bakkitoo amantii tokko malee siyaasa tokko malee waa tokko malee ilmaan Oromoo fuula takkaa fi yaada takkaa fi kaayoo takkaa itti wal ga'an. Bakka kana ammoo isaan haala danda'aniin waa hedduu jedhaa turanii kana hunda ummanni keenya gurra qabatee bakka kana wal ga'uu dhufe. Maaliif dantaa hedduu bakka san waan jirtuuf. Nu dur yeroo ijoollee taanee bakka san deemnu ummanni Amaaraa kuni nu arrabsanii gara bishaanii deemtanii maalii taatanii waan akkasiisan tooftaa nurratti oofaa turanii kana hunda cabsee ummanni keenya maal godhate amma galma tokkummaa galma ummanni Oromoo godinoota hunda jiru waggaa keessatti marraa takka itti wal argu godhatee bakka san itti wal ga'a jechuudha. Isa kanaafi haalli ummanni keenyallee bara dheengaddaa akkanatti irratti dhumachuu danda'ee karaa biraatiin wanti ummata kanarraa dhaabanii dadhabanii gubbarraa aaraa fi rasaasaanii rasaasan gubbarraa aaraanii ummata keenya karaa asiin cufanii gamasiin cufanii gara qilleetiif gara lagaatitti gadi oofanii fi kanarraa kaka'ee namni keenya kana waan fedhillee yoo ta'ee jedhe bakka hin qabuuf isaanii tooftaa isaan ittiin deeman kana duruu bira darbee jira namni keenya jechuufi haalli turee jedhee kana fakkaata gara keenyatti gara kiyyaane yeroo qabatetti deemna. Egaa yeroon keenyas deemaa jira marii keenya gara gabaabsuutti deemna gara obbo Lubee Birruutti darbaa hedduu galatoomi muuxaa achitti waan argite ati qaamaan waan keessa turtee fi waan hedduu nu yaadachiifte jiloo obbo Lubee keessattuu ayyaana irreechaa
waggaa dabre irratti taateen uumameefni dhiyeenya kana mootummaan naannoo Oromiyaa wareegamtoota akkaataa amma jiloon ibse kanaan garii samii fi dachiidhaan waraanatti bobbaasanii uummata aadaa isaa kabajachuu, uummata guyyaa araaraa kana wal argee waliin yaada isaa wal jijjiiree waliin taphatee gammadee dhaamsa mataa isaatii kan oromummaa qabu waliif dabarsee galuudhaaf walga'e kana akkaataa kanaan adda fixanii booda siidaa dhaabna jedhanii siidaa sanarratti akka tasaa warra dhumee ka jedhu siidaa sanarra kaa'anii jiranii mootummaan sun dhukaasatti banee fixuu fi waan sanarraa seenaa sana dabsuuf yookaan immoo yakka raawwatame sana haguuguudhaaf waan akkasii ta'e kanarratti maal jettu yaadni isin qabdan maali obbo Lubee? Yeroo hundumaa wanna kanaa kun uummata Oromoo irratti hin hojjetama. Takka balleechinee sirrii miti kan godhame jechuu hin barbaadan. Ijoolleen waa'ee shaggar babal'isuu irratti oggaa ka'ani gaafii isaan gaafatanii fi faranjoonni maal nuun jetti kana jedhanii duraan dursanii raawwatanii gaafiin isaanii sirriidha kan balleechee ihaada giimeti OPDOtu balleechee ergaa hojjetan sirritti hojjennee boofaa nyaatuu maalii godhuu kana kan godhan isaanii jedhanii warra OPDOtinis nuyi jedhanii jarris warri OPDO kunis fudhatan. Ufirraa achi baasan jechaa seerri keenya hin jedhu seeran ala hojjetanii jedhanii dhaabuma isaan tolfatan kana irratti qabatan. Yeroo hundumaa waan akkasii kana irra deddeebi'anii hojjaa ijoollee kana hojjetu. Uummanni Oromoo bareera kun kan ittiin warra alagaa goomsan. Namni tasa duudhaa fi irreechan naqu. Namni fiigee ijoollee daa'imti abbaa fi haadha harkaa baate karaa hoggaa kuttuu makiinan tasa rukutuu danda'a. Nama tokko kan ijaan agarre kana waaqa sobu moo nama sobu kan akkas jedhanii achirratti barreechan waaqni yaa argu malee sirriin turre. Kana kuni maaltu maal nu godhaa akkas gooneet sodaachifnaa akkas goonaa namaaf sila hammam Oromoodhaaf akka Oromoon hammam akka hin galleef warri kana barreeche suni Oromoo akkas jedhanii barreechan. Garuu namni keenya jabaadha hin agarraa ogumsanuu argan. Maalinni tasa kan jedhamu kun beekaa akka ajjeesanaanis mana koo taa'ee argee jira dhugaa dubbachuudhaaf dubbii guddisuuf miti dhugaa dubbachuudhaaf argine hundi keenya nama miliyoonni meeqa warri aksesii qabu hunduu argeera. Kara tokkoon waggaatti tokkosaan kara biraatiin gaadiidhaan akka karaa irraa dhoowwan karaa biraatiin itti qajeelchan hallayyaatti ija keenyaan agarre homaa wanni sobnuuf hin jiru. Akkamitti kun tasa ta'a? Rooppilaan tasa achi gubbaa ba'e jalaa dhoo'ee gaazii sun achi keessatti rooppilaa jalaa akka tasaa rooppilaa jalaa gaaziin dhoo'ee odoo jedhanii illee kan xinnoo fakkaatu jaalannee miti karaa saniin dabarraa gaaziin nu jalaa dhoo'ee illee odoo jedhanii hin taane akkas hin taane qawween nu harka akka tasaa tokko yoggaa jedhan nama tokko duwwaa ajjeefti. Ishiillee hin jenne qawwee sirra deddeebi'anii toksii takkitti miti irra deddeebi'anii gurri keenya dhaga'eera. Meeqa akka taate ukkaamamtee odoo sagaleen dhageechisiin kan nama fixxee meeqa ta'uu danda'a. Kanaafi kuni uummata keenya hammam akka beeku irratti beeku ammaa qabee uummata keenya sobuu akka hin dandeenye. Warri soba baatu sobuu akka hin dandeenye tokko kan. Kan lammataa ani akkanitti ilaalu siidaan achi ka'an sun achi jiraachuun isarra hin jiru. Siidaan sun achi jiraachuun isarra hin jiru. Siidas Oromoodhaaf hin barbaachisu. Siidaa miti. Nu kan barbaannu mana
bakka itti ummata keenya muuziyeemii wayiiti bakka sanitti manni ijaaramee warri du'an kun suuraan isaanii achi godhamee jagnoonni biraatis achi godhamee tuuristiinis oggaatti yeroo tokkoo miti namni yeroo dhuma fedhe dhaqee raawwatee kan laalu ta'uu qaba. Warri ilmoo ofii dhabe firoota ofii dhabes yaadannoodhaaf dhaqee achitti ilaaluu qaba. Bakka ulfinaa, bakka kabajaa, bakka ummata Oromootiif jedhanii dhiiga isaanii dhaban. Kun ilaali nama amantii hundumaa qabu achi keessatti kan amantiin qabaannellee achi keessatti kan jiru. Faranjiinuu akka achi namni isaan dhoowwan malee odoo dhaqanii keessa du'uu turan. Odoo faranjiin tokko du'e Eurooppaan baay'ee iyya. Kanaafi ani karaa mataa kootiitiin akkanatti mul'atutti maalinni dhakaa xiqqoo takka achi kaa'anii raawwatanii kan oduma ta'eehu kanaammoo fageechanii isaa miti kan Oromoon barbaadu lakki isa odoon ta'ini galma ofii isaatii ijaarrachuu qaba. Harka isaatiin horii isaatiin Oromoon ijaarrachuu qaba. Kun immoo mootummaan nu ijaarran gumaa ta'uu isaati kana beekuu qaba Oromoon. Oromoon gumaa diinarraa hin nyaatu. Aadaadhuma keenya kana gumaadhaan baafata. Galma Oromoon ijaarrachuu qaba. Galmi sun galma bareedaa isaa kan waan hundumaa qabu bakka muuziyeemii keenya. Ani isuma kanan mataa keessaa qabu waan ta'uun irra akkatti jara kana itti yaadannu. Hundi keenya hoo waaqni nuun jedhee biyya dhaqne jarreen kana dhaqnee raawwannee laalla. Hin argina wannoo isaanii suuraa isaanii dhaqnee raawwannee dhunganna. Kanaafi hunduma keenyafuu kan ta'u hunduma keenyafuu kan boochisu suni jarri garuu nutti kolfanii beekta. Qabaltee kolfuu ajjeeftee kolfuu du'a caalu tasa kan jedhamtu suni abbaarraa ilmoorraa ilmoo karaa fuulduraatitti waan hin irraanfatamne namticha akkana jedhee barreechee achirratti isinii tolche jedhe suni tasa kana hin irraanfannu waan inni akkas jechuusaa waan fedhe jedhee arrabsuu hin danda'a. Garuu ilma koo kan du'e tasa du'e na ani jedhu odoo iji koo argu haawwan sun maal jedhan ilmi keechan tasa du'e odoo utaalu odoo uf jalaa hin eegin bakka rakkoon jirtu odoo hin eegin tasa du'e ilmi keechan akkam akkas jedhama odoo waan hundumaa ijaan agartuu haati kun itti baacuudha kan maanan naaf. Ayyee boolube mee jidoo kanarratti waan jettu qabda? Dammaqaa galatoomii namni akka fardaa nyaatu yoo akka namaa nyaate saalfataa jedhan. Kuni waan isaanii fi ani amma wayyaanii jechuu OPDO waan kanarratti waa tokkollee isaaniin jechuu hin danda'u. Maaliif dalagaa isaanii waan beekuuf jechuudha. Isaan waa tokko godhuu hin danda'ani. Wanti isaan godhuu danda'ani maalidha? Waan godhaa jedhan san godhanii waan duubaa namni itti kenne afaan namaatiin waan tokko waan godhanii afaan ofiitiin waan dubbannee fi wanti isaan irraa eeggamu wanti kana caalaa hin jiru. Garuu yoo gara saba keenyaa gara galee jedhee tuffii qofaallee miti isaanii maal ta'anii amma uma nu jennetti jiraatanii waan kanaan ummata kana sobnee bara kana xiqqoo tasgabbeessuu dandeenya. Irreechi dhufaa jira. Irreecha kana irratti yoo waan kana goonee jennee namoota tokko tasgabbeessuu dandeenya. Jedhanii waan akkana kana yaadaniiti isaanii miti kana godhe isaanii miti kana godhe warri duuba isaan ajaje suni waan kana godhaati ummanni kun muummicha yoo waan kanaan tasgabbaa'u isaan ammoo tooftaa isaan itti fayyadaman kuni namni bishaan fudhatu hoomacha qabataa jedhe Oromoon isaan amma socho'anii waan jiraniifi kana ummanni keenya tasuma ittillee fudhatullee wanti irraa fuudhullee hin jiru. Ta gara biraa siidaatti yoo as deebi'ee jedhu tasa wanti jedhamu kuni biyya wayii keessa biyya an darbee dhufe kana keessatti bakka gallu wayiititti mucaan wayii gamoo irraa kufe konkolaataa wayii irratti kufe. Ufii kufee konkolaataa irra kufe sanitti abbaan konkolaataa sun ammoo lubbuu mucaa kanaatiif gaafatame. Mucaan gamoo irraa ufumaan kufee konkolaataa irra kufe sanii abbaan konkolaataa sun itti gaafatame. Dubbii tana keessa seenaa laala.
ummata ofii rasaasa itti dhugaasanii ummata nagaa irreeffachuu obbayee ililfatee waa takka jeequmsa takka malee afaan isaatiin dubbatee dhakaa takka osoo hin darbanne achi baanii duuba gubbaa helikoophteraan jalaa gubbaa helikoophteraan aaraa itti darbataa jalaa rasaasaa odhaati qiliffixanii jedhan tasa dhummate kun jechuun ani hin beeku ani haalaa waan ulfaataadha. Namni keenya fudhachuu ooyyuu miti sabni keenya fudhachuu ooyyuu miti sabnummaan biraatu ka ollaallee jiru kan maan Oromoo kanallee beeku baay'ee tuffii hagam akka ta'ee jedhe. Ummanni kun hagam ummata keenya irratti akka baacaa jiranii waan mul'isu jedhee fudhadha gara kiyyaanii. Kabraa isaanii wanti isaanirraa eegamu kanuma waan biraa irraa eeguwan OPDO irraa waan kana caalee hin dalaganii jedhee isaanirraa eegu tasuma. Maaliif taanaaniin isaa humna wayii harkaan qaban afaan qaban malee humna hin qaban afaanii haasa'uu danda'an malee humna waan kana akka barbaadanii waa ittiin godhan wayii hin qaban. Tooftaa amma deemanii isaan gandarra deemanii ummata keenya walitti qabnee jirra nama afaan akka dammaa isa keessaa yaa'u ka isaan akka barbaadan godhan afaanii ummata keenya sobaa isaan akka barbaadan duubaan godhan fidanii uf dura kaa'anii jiranii inni irra deemee amma ummata keenya tasgabbeessu wanti inni haasa'u hin jiru. Yoo akka afaanii wanti ummanni Oromoo fedhu sani garuu gara dalagaatti jijjiiramuun hin jiru tasuma hin yaadamu sun waan hin yaadamne isa kanaafi kana anaallee miti saba kiyyaayyuu miti sabni kiyya fudhachuu miti sabnummaan biraatu ka ollaa keenyallee jiru kan nu keessallee jiru waan kana yoo dhaga'ee jedhe isumaayyuu gadi hin dabartu jedhaan gabaabinnaanii wanti kanarra dabalu dammaqa kanuma gara kiyya. Ayyee egaa marii keenya guduunfuudhaa fi egaa engaddaa akkuma hawaasni keenya Torontoo itti kabajanitti keessattuu wareegamtoota keenya haala addaatiin yaadachuudhaan Torontootti ayyaanni irreechaa kabajamuu biyya alaatti kan eegalame keessattuu mataa isaanii irratti akka mallattoo adii hidhatanii harka irratti immoo huccuu diimaa hidhattuun ammas jirra dhiiga keenya mirga keenya yoomillee hanga dhiigaan tiksifachuu dandeenyutti borullee haaluma kanaan cimnee itti fufnaa abdii qabnaa ka jedhu mallattoo akkasii agarsiisuudhaan kan Torontootti kabajame jechuudha. Egaa isinis haaluma kanaan uummanni keenya bakkeewwan adda addaatti keessattuu Firaankfartitti torbee dhuftu gaafa fulbaana 9 biyya Jarmanii magaalaa Firaankfartitti kabajama. Egaa gaafa onkoloolessa tokko immoo biyya keessattis gaafa onkoloolessa tokkooti hora harsadeetti kan kabajamu. Isin lamaan iyyuu carraa dhumaa isinii kennuuf uummanni keenya bifa xiiqiidhaan ammas aadaa isaarratti eenyummaa isaarratti cichee biyya keessaa biyya alaatti bahee akka kabajachuu danda'uuf dhaamsa qabdan fi carraan isinii kennaa jalqaba obbo Lubeetiif. Ulfaadhu egaa ani karaa Washington kanaan ayyaana yaadannoo kana kan qopheessu warra Maccaa Tuulamaati. Isaan waan qopheechan waan baay'eedha komitee san keessan seenu garuu hamman dhagayetti as Washingtonitti kan qophaa'u waldaan politikaa waldaan amantii hundumaatu communitiin afooshan gandatti wal qarqaaruudhaaf wal gumeechan kun hundumtuu kana keessatti qooda fudhata. Eveluu odoon ta'in ilmi Oromoo irraa dhalate gaafa san yaadannoo san irratti akka argamuuf irratti hojjetaa jiru. Egaa tokko kanuma gaafa kanuma ibsuufan kanarraa naanee gaafii amma na gaafatte atu asoftee jirtaa kan biraa
ammallee kan dhagna koo keessaa hin bahin karaa baay'eedhaan diduu dandeenya. Diddaan karaa baay'eedha. Ani uummata Oromoo kanan himu erga silaa kanan jedhe san irran deebi'aa waan Oromoo ilma jalaa ajjeesanii haadha fi horii kennuufin farra gumaa Oromoon kan nyaatu walirraa firri hoo wal ajjeese duwwadha malee aadaa keenya keessaa anarraa ilma koo fira koo ajjeesanii bakka san kunoo kanaan mana awwaalaa isaa irratti ijaari yookaan siidaa irratti dhaabi jedhanii birrii 1,000 gaanaa kennan gatiin qabu. Dhugaan isinitti maa siidan suni gumaadha. Odoo jiraniu gumaa kana kan nuu kennan. Wanno amma saaxinii geechu san irratti kana caalaa maal barbaadduudha. Kuni arrabsoo immoo arrabsoo caala. Kan ammas geechu uummanni Oromoo odoo dharraa qabaateenni siidaa ijaaruu hin danda'a. Isaanuu jiraatu. Kan isaa miti ammallee taanan uummanni Oromoo kan kana dhaga'u galma guddaa bal'aa bareedaa isaa ijaaruu irratti walii galee bakkee dhaloonni keenya hiriyoonni keenya hundi keenya dhaloonni karaa fuulduraa hundumtuu dhaqanii waa'ee jagnoota keenya kan dhumassan akka argan. Kanaafi isa kan hin barbaannu karaa alagaati mootummaan kun kan nu godhu baajeta biyya kanaa biyya Itoophiyaa san kan harkaa qabu mootummaadha. Mootummaa san irraa OPDO'n horii fuutee kan gootu Oromoon kan barbaadu ummanni keenya waan qabuun wal qarqaaree garma tokko ijaaruudha kan itti yaadannu kanuma kanan jechuu barbaadu dhiifa kanaa godha. Ayyee obbo Lubee Birruu galatoomaa dhaamsa dhumaa obbo Jiloo Dhaabiitiif hin kenna. Galatoom Dammaqa Andura waamicharraa eegalaa akka waliigalaatitti irreechi irree kenna irreechi tokkummaa kenna irreechi ilaalcha fedhellee yoo qabaannee jennee namni bara dheengaddaa irreecha irratti obboleeyyan teenna haati takka ilmoo lamaa ganama mana isiitii baatee galgala dhabdee jette san in argaa hundi kenna akka achitti wal geennuun jedha. Maaliifi tokkoffaa yaadannoo isaanii waan goonutu jira. Ittiin deebinee ammoo waan itti aanu bara dhufuuf akkamitti irreecha kana qopheessuu qabnaa. Irreechi kun akkamitti gajjabaachuu qabaa waan jedhu irratti waan mari'annu qabnaa. Jarmanii qofaa osoo hin taane biyyoonni ollaa jiran isinillee Dammaqa ittiin aansee biyyoonni biraallee ka ollaa kenna jiranii. Asumaan waamichallee isinii goona akka nurraa hafnellee abdii isinirraa qabnan jedha. Ka gara biraa waa'ee amma isaan xiqqootu kan tana waa jechuun barbaada. Wanti jechuu barbaadu maalidha? Kana sabni kennan beeka waan isaa ta'u gaafa haalli mijaa'eef waan inni godhachuu barbaadu hin beeka. Isa kana ammoo haala saniin akkamitti geenna waan jedhutu yeroo kana nu dhiphisuu qaba. Bakka san ga'uu fi waan amma godhuu qabnu san irra dhiphachuu qabna. Wanti irra dhiphachuu qabnu amma afaaniin jenneef osoo hin taane gala daragaatti jijjiiruudha. Waan dalagamuu qabu irratti akka harkaa wal qabannee irratti dalannuun jedha. Gaafa ammoo karaa argannee wanti sun ta'ee jedhee haala kamiin wanti kun ta'uu danda'a ka jedhu kun baay'eellee waan namatti ulfaatu miti. Isa kanaafuu akkuma waliigalaatitti maqaa koree qindeessituu irreecha Jarmaniitiin isin galateeffataa. Hundi keessanuu Jarmaniillee warra jirtanii warra Jarmanii alallee jirtanii sagantaa bashannanaallee hin qabnaa. Qophii haalaan midhaagaa qophii bareedaa koreen kun waan ufii akka isaaniitti osoo hin taane waan ufii qabnu olitti waan qopheessinee jirruufi namni tokkollee akka nurraa hafne jennee asuma waamicha isinii dabarsina. Galatoomaa wayyoomaa horaa bula. Ayyee obbo Jiloo Dhaabii
Frankfurt irraa hedduu galatoomeetis. Egaa akkuma waliigalaatti ayyaanni irreechaa biyyoota addunyaa kanarratti as Awurooppaa keessattis biyya Norway magaalaa Oslootti akkasumas immoo biyya Switzerlanditti kan kabajamu ta'a. Egaa Amsterdamiin dabalatee bakkeewwan afuritti Awurooppaa keessatti kabajamuuf ka deemu jechuudha. Egaa guyyaan isaas gaafa 9 Jarmanitti kabajame, gaafa 23 immoo torban 2 booda as biyyoota ollaa kana jiran dabalatee as Amsterdamittis kabajamuuf deema. Kana malees egaa biyyoota akka Canada, Vancouver, as ollaa keenya United Kingdom magaalaa Londonitti, Minnesotaattis akka Ameerikaa Minnesotaattis akkasumas Austraaliyaa Melbournetti sagantaaleen bahanii kabajuudhaaf qophiitti uummanni keenya akka jiru beekamaadha. Egaa marii kana kan gaggeessaa jirru haala keessattuu waggaa dabre dhumaatii uummata keenya irratti mootummaa faashistii wayyaaneetiin raawwatame kana bifa yaadatuu danda'uun uummanni keenya xiiqiidhaan bahee biyya keessaaf biyya alaattis aadaa irreechaa kana mallattoo tokkummaa ka ta'e kana daran dagaagsfachuu fi guddifachuudhaaf waloon dhaabbatu akka inni qabu haaluma kanaan dhaamsa dabarsuudha. Koreewwan biyyoota garagaraas akkasuma fuulduratti warra hanga ammaatti carraan arganne fuulduratti akkasuma affeerree daawwattoota keenyaaf kan dhiyeessinu ta'a. Egaa isin nu duukaa turtanii hanga ammaatti marii taasisuu keessaniif abbaa malkaa sirna kabaja ayyaana irreechaa magaalaa guddoo Ameerikaa Washington DC obbo Lubee Birruu akkasumas immoo magaalaa Frankfurt irraa obbo Jiloo Dhaabii akkaataa kanaan yeroo dheeraa fudhattanii marii duukaa taasisuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Yeroo biraagaa marii biraatiin obbo Lubee Birruutiin akkuma kan jalqaba irratti ibsee walitti deebinaa fayyaa ta'a. Atis ulfaadhu. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa tamsaasa OMN kallattii kanaan haala kabaja ayyaana irreechaa bara kanaa Washington DC fi akkasumas immoo biyya Jarman Frankfurtitti taasifamuudhaaf deemu ilaalchisee waan hedduu seenaadhaanis wal qabsiifnee kaafnee marii bal'aa gaggeessaa turre. Egaa kanarraa waan hedduu akka hubattan abdii qabaata. Marii kana gaggeessuun kan isin duukaa ture Dammaqaa Nagaasaati. Egaa tamsaasa kana kallattiidhaan isin biraan gahuudhaan waa'illi kiyya Farhaan Abdusalaam nu duukaa ture. Egaa anis Farhaanis haaluma kanaan nagaa isinitti dhaammanna. Yeroo biraa sagantaa biraan akka walitti deebnu abdii qabaata. Nagaan nuuf turaa isiniin jedha.